السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أورومو مقوم أورومو جو خنا مالي لفتيسن والالتني أنا أورومو رجتشو مالي لفتي تنتن أورومو تيجو دردا قفامت ولا جيجيغا ولا هراري تنوندي لفا أورومو تجران دانغا موتوما نكنتي بتألاقو ماري أبلو فيلا أتشي فيلا جان gartee baqataa taatee lafuma ofirra jiraachuu barbaadda daangaan kee ciramee qoqqoodamee waggaa meeqa kana qoodamee Oromoo fi Somaalis tokko jechaa turan wal fakkaata bifaanis loqodaanis walii kaloon jechaa namni kana wal simate biyya isaanii gaafa gartee namni keenya buqqee godaansa gartee cunqursaa abbaa irree jalaa deemu mililikii bara eenyuti maarree kana hunda akkana wal keessa deemaa ture gaafa dhufteetun jenereeshina kana lafti teenya siin jetteeti maal gootaati kiu jechuu malee namni tokko oguu gartee asirra silaasii arrabse namni tokko ajandaa nama tokko akkasii oofu turtan ajandaa nama tokko sooshaal miidiyaa irraa wareeraa turtan sooshaal miidiyaa akka lola sadaffaatitti biyya teetiifis fudhatanii baqataa haadhaa fi abbaa kan kee firoottan kee taasisuu deeman biyyuma teerra baqataa ta'uu deemte biyya namaa teessee baqataa taatee miti kan biyya jiruus baqataa biyyuma ofirratti waan sanarra fokkatu jira maal jedhee bar raachaa fi qocaa tokkona jedhan karaarra bara hajjiidha aboo namni nu hajjii deemuu dadhabee maal eessa haatan karaarra eessa haatan isin zorbal jennaan imala hajjiitii jeen hajji kaane maal nutu hajjii dhaquu dadhabne qaaliidhaati akkamiin dhayiteenaan innama la'amaalu binniyyaati jejan jarri niyyaa keessaa san qabanii beeka lafti tun teenya Oromoo bakka biraa dhuftee isin jechuu jiran ani Oromoodha Woromoo miti jedhin waraa. Assalaamu alaikum.